dhufanii sirfachiisan mi'a san cabsi jala yookiin kabadlaadhaan nama dhufee sirfachiisu san kabadlaadhaan gahee tokko qaqqara. Dhugaa yeroo hundumayyuu ministeerii fi madaamiin koo duuban dhufaniiti na rifachiisaniiti in kolfu. Ani garuu baay'ee rifadha, baay'ee naa'a. Maalin godha maallaaf wayya jette mucayyoon tokko isaan dura immoo mudannoo mucayyoo tokko jechuudha. Sababa kanaani waan sammuu ishiitti irra ga'een isinitti hima. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa guutuu qabaadhaa isiniin jechuuti nan barbaada. Kuni chaanaalii keessan isiniin jira subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share gochuudhaan na jajjabeessaa na biraa hin hafina isiniin jechuun koo dhaamsa koo jala qabaati isiniin jedha yaada qabdan koomentii jala kaa akkasuma immoo yaada nama hin barsiisa jettan muuxannoo fi mudannoo keessanii karaa keessatti na dubbistanii obbolota keessan biraan ga'uu nan danda'a isiniin jedha gara yaada qabadhee dhufeetti yeroon darbu mucayyoon tokko jechuudha hamma jechuudha kan ishiin jettee yeroo hundumayyuu madaamii fi ministeeriin kiyyaa otoon hojjedhu duuba kiyyaan dhufanii na tuqaniiti na rifachiisu ani garuu baay'ee tokko na rifadha akkaman godha yeroo na rifachiisanii warratan immoo akka waan taphataniitti in kolfu dhiibbaan irraan ga'uuti danda'a maallaaf wayyaa jette jechuudha. Kanuma wali qabsiisee jechuudha waggaa 3 dura jechuudha mucayyoo waan ta'e Beerut keessa turte jechuudha. Beerut keessatti immoo hin beektu jechuudha namoonni baay'een maatiin Beerut keessatti uummanni argama yeroo baay'ee jechuudha ijoollota wajjin hojjettoota isaanii wajjin in taphatu walitti dhufeenyi isaan gidduu jiru bareeda jechuudha akka biyyoota kaanii hojjettoota isaanii hin qoqqoban jechuudha mana tokkotti darbeeti yoo ta'e malee jechuudha. Sana booddee mucayyoon kuni maatiin kuni waan hundumayyuu naaf guutu na jaalatulleeni daa'imummaa kiyyaanan dhaqee achi galeelii waan ta'eef achittan guddadhelleeni garuu yeroo hundumayyuu duuba kiyyaan dhufaniiti na rifachiisu. Sana booddee halkanillee akka sanitti weeraraa bulaa nan rifadhaa halkan hirriba koo keessaa jette jechuudha mucayyoo suni boodarra jechuudha sammuu ishee jechuudha sammuudha dhukkubsattee gara biyyaa galchan jechuudha gara biyyaa galchanii mana sagadaa hin oofne hin qabu jechuudha maatii wajjin rakkatanii mucayyoon of dabdabdii of ciniintii bakka sammuu noormaaliidhuma isaa of keessaa dhabdee jechuudha. Sana booddee akkan ta'in taatee mucayyoo sun jechuudha mana yaalaa bakka hambisan hin jiru maatiin boodarra jechuudha akkuma ta'initti kadhataa fayyite jechuudha kadhannaadhaan jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha obboloota koo mucayyoon kun erga fayyitee dhugaa waaqayyoo kan natti haasofte jechuudha ammallee biyyuma harabaatti iyyuu hin deebi'u jedheetanii garuu immoo bakka fedha waaqayyoo taanaan deebi'e jettee biyya harabaatti deebiteerti jechuudha Beerut keessa otoo hin taane bakka isaa immoo dha'uutiin barbaadu jechuudha mucayyoon kun yeroo natti haasoftu icciitii ishii baasu barbaadu otoo hin taane obboleonni baay'een wantoota akkanaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf of eeggachuuti akka dandeessanii mucayyoon kun yaada ishii kaafnananii yaadadheetoo isiniifillee ergaa isiniif ta'a jedhee isiniif dabarsuuti barbaade. Kanaaf jechuudha hammamiyyuu yoo walitti hiiqxan hammamiyyuu walitti dhufeenyi keessan gaarii yoo ta'e akka isaa sirrifachiisan baqa jiramti taphas yoo ta'e tapha daangaa darbe akka hin taphanne of eeggannoo cimaa taasisaa taphachuudhaaf miti jechuudha nuti kan biyyaa baanee fi inni guddaan hojii keenya irratti xiyyeeffannee hojii keenya hojjechuudha malee wajjin taphannee wajjin dhiisnee maal nu fayyada uumayyuu nu fayyadu jechuudha. Kanaafiyyuu fuula keessanii ittiin agarsiisina nyaara keessan dhoowwadhaatoo eenyummaa keessan of kabachiisadha yookiis immoo yeroo isaan dhufanii duuban isin rifachiisanii akkuma mucayyoon hamma jettee turte jechuudha mi'a isaanii fuudha cabsa waanuma hojjechaa jirtan sana fuudha bittittirsa godha jechuudha maaliif hin jaaladhu jedhaani jechuudha hin barbaadu waan akkana akka akkas hin goone jedhaani jechuudha. Gaafa sana yookiis immoo itti garagaraa kabalaayyuu dhugaa waaqayyoo jechuun waan akkasii hin barbaachisu jechuudha. Kanarraan hafi maaliif osoo jiran deebii gaa kennitu fani waan akkasii hin jaaladhu si narri fadhasi kanaafiyyuu waan akkasii narratti raawwatina jedhaan jechuudha. Yoomuyyuu taanani wantoota akkasii qoosaa hin taane qoosaa hin barbaachifne hin qoosina isin hin jedha keessumaa jechuudha dhiirota isaanii mana ijoollee kan galtan jechuudha ijoollota dargaggoota isaa ta'uu shamarran isaa ta'uu dhiira isaa ta'uu jechuudha.
Uduu waan barbaade ta'e fuula keessan isaanitti agarsiisana jechuudha. Fuula keessan dhoowwadha maaliif namni kamiyyuu jechuudha daangatti yoo wajjin jiraate malee nama biyya hormaa halagaa dhiisatu jechuudha. Namuma biyya kee keessayyuu daangaa kee beektee daangaa keetti wajjin hin jiraanne taanani garaasi argachaa deema booddee irratti jechuudha. Sodaa yookiis immoo kabajni inni siif qabu keessa isaati badaa deema jechuudha. Kabaja siif hin qabu, ilaalcha gaarii siif hin qabu. Kanaaf si tuffachaatti deema waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf namoonni wanta akkasii taphallee kan baasitan Araboota wajjin jechuudha. Dhiirotas haa ta'u, dubartootas haa ta'u, dhiirotas haa ta'u wanta akkasiitiin waliin qabate of eeggannoo taasisaa. Yoo abbaan of eege malee rabbi nama eega jedhanii daandiirra yoo rafan bineensi nama nyaachuusaa hin oolu jechuudha. Kanaaf xiinsammuu keessan irratti rakkinni akkanaa akka hin dhufne adaraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha. Darbees immoo jechuudha mucayyoon tokko maal jette ani inaan jette otoo ruuzii dhuma argadheetuma nyaadhee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Madaamiin kiyya yeroon nyaata nyaadhu keessatti cilleeffattee na laalti natti aarti akkanattan gubadha qoonqodhaan hojii hojjechuu dadhabeeraa jette jechuudha. Ijoollee dhugaa waaqayyoo hani nyaatumayyuu nyaadhe jechuudha. Hojii hojjechuu nan dadhaba jechuudha. Baay'ee na dadhabsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha madaamiin keessanis ilaaltee cilleeffattee aartee lafatti of haarukuttu jechuudha. Nyaanni wanti si nyaattan mana keessaa hojjetatee tanii hin jira yoo ta'e jechuudha. Nyaata keessanii yeroo nyaanni keessas hin barbaachisutti hojii isaanii dhaabatoo deematoo hojjedhaatoo nyaadhaa jechuudha. Maaliif namni nyaatu malee hojjechuutti hin danda'u jechuudha. Isin har'a obsitanii kaayyoo kootettanii to'ii jechuudha. Callistanii garaa keessan duwwaa hojjechaa ooluu dandeessu. Garuu kiroorsi wantoonni saamunaan mana keessatti fayyadamtan kan ittiin uffata miiccitan kan ittiin mana qulqulleessitan shittibeeti qulqulleessitan filaashiin garaagaraa laphee keessanitti isin nammee deemsa keessa jechuudha. Isin ofirratti beekuutii hin dandeessanii deemsa keessatti sin dadhabsiisee na dhukkuba gaafatteeti ciifte achumarraaniyyuu keessi kee borobboreera waan ta'eefiyyuu boqochuu dandeessa jechuudha. Addunyaa kanarraa wanta hojjettetti illee otoo hin boqotin addunyaa kanarraa darbuutii dandeessa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo taasisuun bareeda isiniin jira. Namoonni immoo jechuudha bakka hojjettan keessatti wanti isin hojjetattanii nyaattan akkasuma immoo nyaata hojjetachuudhaaf omtuu meeshaa mana keessa hin jiru yoo ta'e jechuudha wanti hojjetattan birrii keessa miindaa argattan irraa $10 kutaatoo jechuudha. Ji'a tokkicha singaa dhugaa waaqayyoo xixiqqeeffattanii ani fakkeenyaaf amma misaati daakuu jechuudha. Daakuu kiiloo tokkicha bitaan torbee 2 nagaa akkamitti yoo jettani kiiloo tokkicha addaan baasee nan bukeeffadhaa misaa bicha nyaadhaa qursii fi irbaata waanuma ta'e nyaadhee bishaan koo dhugee yookiin shaayii koo dhugeeta rafa jechuudha. Inni kun rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu misaa irratti seera nyaachuutii qabdu. Kanaaf akka sanatti bitadhaatoo xixiqqeeffadhaatoo fayyadamaa malee boruuf jettanii har'a keessan akka of hin dhabne wanta isin hojjettan eenyuyyuutti darbee isiniif nyaachuutii hin danda'u jechuudha. Waan itti boqottan tokkotti akka itti boqottan godha waan hojjettanitti isiniin jedha. Boruu keessan qofa otoo hin taane har'a keessanillee ofirratti hojjechuu qabdu isiniin jedha obboloota koo. Waan turtii keessan na wajjin gootaniif guddaa galatooma. Yaadni dogoggoraa yoo jiraate na of galchaa isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Baay'ee.